Torbee darbee kana keessa yaa'ii guddaan tokko magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa tureera. Guyyaa roobii kamisaa fi jimmata darbee kana waa'ee gabaa kaapitaalaa, waa'ee gabaa aksiyoonii haasa'uudhaaf namoonni gurguddaan, beektoonni gurguddaan biyyoota adda addaarraa biyyattii keenya keessaa dhaabbilee faayinaansii jiran gurguddaarraa akka jirutti walitti qabamanii Boolee Finfinnee Skylight Hotel keessatti waa'ee gabaa kaapitaalaa haasawaa turan. Abbaan taayitaa gabaa kaapitaalaa Ethiopiyaa yaa'ii isa duraa biyya Ethiopiyaa keessatti yeroo duraatiif waa'ee gabaa kaapitaalaa guyyaa 3 kana keessatti geggeessee ture. Eeyyeen daawwattoota keenya. Gabaan aksiyoonaa inni Ethiopiyaa eegaluudhaaf torbeewwan muraasa qofatu hafe. Torbeewwan muraasa hafan kana keessatti waa'ee gabaa kaapitaalaa walitti haasa'uudhaaf yaa'iin inni duraa biyya keenyatti geggeeffame dhaabbilee idil addunyaa gurguddaa kanneen akka World Bank, IFC, African Development Bank, FSD Africa jedhamanii beekamaniin KPMG akkanumas Deloitte jedhamanii beekaman dhaabbilee biyya warra United Kingdom, Keenyaarraa akkanumatti biyyoota adda addaarraa walitti dhufanii asirratti geggeessaa turan. So, video kanarraa yaa'ii kana isa duraa biyya keenya keessatti waa'ee gabaa kaapitaalaa irratti geggeeffamee ture maaltu ka'ee yaada jedhuun isiniif akka waliigalaatti kan isinii muta. Daawwattoota koo, ani maqaan koo Birhanu jedhama. Chaanaalii kanaan waa'ee faayinaansii, waa'ee gabaa kaapitaalaa akka ana waliin barattanan jaaladha. Chaanaalii kana subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Like share gochuu hin irraanfatinaa. Hiriyoota keessan waliin akka qooddan comment section irratti immoo gaafii fi yaada keessan akkanaaf barreessitan subscribe gochuu immoo akka hin irraanfanne isin affeeraan taajabbii koo isinitti hima. Taajabbii koo akka waliigalaatti gaafan dura isinitti himu yaa'ii kanarratti namoonni ani arge namoonni walitti qabaman namoonni adda addaa industiriiwwan adda addaa irraa dhufan keessumaa immoo industirii faayinaansii irraa barattoota yuunivarsiitii adda addaa irraa qaamonni adda addaa walitti qabamanii iddoo sanatti argaman yoo kan argitan ta'e fedhiin isaan keessa jiru, dheebuun isaan keessa jiru baay'ee nama hawwisiisa, baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Waa'ee gabaa kanaa baruudhaaf, waa'ee gabaa haaraa gara biyyattii kana dhufe kana baruudhaaf namoota beelaan dhufan argitu iddoo sanatti. Walgahiiwwan gurguddaa namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'anii itti hirmaatan hedduu argee beeka. Walgahiiwwan akkasii keessaa namni iddoo dhuguma walgahicha jedhee gadi taa'ee itti dhaggeeffatu, gaafii gaafatu, yaadota achi gubbaadhaa ka'an immoo xiyyeeffannaan dhaggeeffatu arge keessaa inni kun maybe dursarra ta'uu danda'a sadarkaadhaan yoonan kan fudhadhu ta'e jechuudha. Guyyaa lammataa irratti argeen jira namoonni irra hedduu ta'an iddoon taa'umsaa waan dhabameef geggeessitoonni yaa'ichaa namoota duubarra dhufan gara manaa akka galan akka deebisan hunda argeen jira. Kun hundigaa maaliif yoo kanaan jettan ta'e gabaa kaapitaalaa biyya keenyatti eegaluudhaaf deemu kana waa'ee isaa baruudhaaf, waa'ee isaa haasa'uudhaaf, wantoota haaraa jiran baruudhaaf kan walitti qabaman namoonni. Yaa'ii kana irratti yaadonni adda addaa ka'anii jiru. Keessumaa yaa'ii kana kan gaggeesse yookaan immoo yaa'ii kana kan qopheesse abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa Ethiopiyaati. Abbaan taayitichaa heerota adda addaa yeroo dheeraadhaaf waggoota 2-3 darbaniif hojjechaa ture. Gabaan kun sirriidhaan akka hojii keessatti galu. Hirmaattonni gabaa kanaa seera isaan barbaachisu guuttatanii akka hojiitti galanii fi gabaan kun barbaachisummaa yookaan immoo gabaan kun faayidaa nuti irraa hawwaa jirru biyyi akka biyyaatti irraa hawwaa jirtu akka irraa argattuuf wantoota hedduu hojjechaa akka ture iddoo itti ibsa jechuu dandeenya. Dhaabbileen adda addaa yookaan immoo namoonni ogeessitoonni adda addaa keessumaa biyya United Kingdom akkanumas Keenyaarraa walitti qabamanii guyyaa 3 kana darban Skylight Hotelitti walitti qabaman kuni muuxannoo isaanii gabaa kaapitaalaatti biyya isaanii keessatti muuxannoo isaanii hojii kana hojjechuu keessatti isaan qunname hunda ifatti namootaaf qoodaa turan. Akkuma waliigalaatti gabaan kaapitaalaa
iddoo namoonni maallaqa qaban, maallaqa xinnoos taatee maallaqa guddaas qaban walitti qabanii dhaabbilee gurguddaa bu'aa buusuu danda'an, dhaabbilee hojii hojjetanii bu'aa namaaf buusuu danda'an keessatti qooda akka qabaatan taasisuudha gabaan kaapitaalaa. Dabalataan immoo dhaabbileen kun waadaa galuudhaan, waadaa kaffaltii galuudhaan liqii uummata bal'aarraa liqeeffachuudhaan dhala irratti kaffaluudhaaf gabaa irratti walii galanidha. So akkuma walii galaatti uummata biyyaatiif, uummata bal'aa jiruuf iddoo silaa maallaqni keenya maallaqa akka dhalu, maallaqni keenya akka maallaqa hojjetatu iddoo itti taasisnudha gabaan kaapitaalaa jechuun. So faayidaalee gabaa kanaa, barbaachisummaa gabaa kanaa, qophiilee armaan dura waggoota 2-3 darban keessatti hojjetamaa turan hunda iddoo itti dubbatame ture. So akka waliigalaatti mul'altanii keessumaa dhaabbileen akka abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa inni Ethiopiyaa, akkasumas immoo gabaan aksiyoonaa Ethiopiyaa inni jedhamu, isaan kun keessumaa seerota haaraa gabaan kun akka dafee hojiitti galu, akka faayidaan irraa argamu, akka bu'aa buusu godhuuf isaan barbaachisu yeroo fudhatanii hojjechaa turuu isaanii mul'isa. Dhaabbileen akka World Bank, dhaabbileen akka African Development Bank, isiniin jedhe FSD Africa jedhee isinitti hime kun hundi immoo isa kana keessatti seerota haaraa sana baasuu keessatti qaamota kana baay'ee gargaaraa akka turan arginee jirra jechuudha. Egaa namoonni walgahii kanarra turan, namoonni yaa'ii kanarra turan keessumaa warreen yaa'icha gaggeessaa turan kanis Keeniyaas ta'ee UK irraa dhufan yommuu dubbatan kanan argee humna biyyi kun qabdu keessumaa gabaa kana gara hojiitti galchuu keessatti humni biyyi kun qabdu dhaadheessaa turan jechuu dandeessu. Biyyattiin lakkoofsa uummata isheetiin baay'ee bal'aadha. Dinagdeen ishee yeroo dheeraadhaaf guddachaa jira. Fuuldurri isaas akkasumatti dhaabbileen idil addunyaa irra hedduun isaanii in guddate jedhaniiti kan amanani. So isa kana keessatti ingirii dhaabbileen keessumaa gurguddaa ta'an, dhaabbileen hojii isaanii babal'isuu barbaadan, dhaabbileen hojii isaanii iddoo tokkotti dhaabatee liqii baankii irraa argachuu dadhabanii garuu hojii guddaa hojjechuu akka danda'an osoo beekanii, birrii guddaa argamsiisuu akka danda'an osoo beekanii, birrii dhabuudhaan hojii isaanii xiqqoo isheetti gadi qabanii warri hojjechaa jiran gabaa kanarraa fayyadamtoota ta'u. Dhaabbata isaaniirraa muraasa isaa kutanii namoota silaa biraatiif, namoota birrii qabaniif gurguranii qooda sana isaaniif laatanii birrii argataniin hojii isaanii akka babal'isan gargaara gabaan kun. Heerri kun yeroo duraatiif guyyaa kamisa darbe akka seeraa ta'ee biyya Itoophiyaa keessatti daayirektiiviin dhaabbilee yeroo duraatiif aksiyoonii isaanii gurguratanii ba'ee jira. Seerri kunis seera biyyattii ta'ee tumamee jira. Akkuma waliigalaatti garuu yommuu argitan dhaabbileen adda addaa, fakkeenyaaf baankiileen adda addaa, dhaabbileen faayinaansii adda addaa sagantaa kanarratti argamanii turanii gaafa isaan argitan tokkoon waa'ee baankii walitti makamuu baankiin tokko waa'ee baankii biraa bituu wantoonni akkanaa kunis haasawamee ture. Baankiiwwan tokko isa kana sodaadhaan ilaalanii gaaffii yeroo gaafatan argeen jira. Tokkoof immoo akka carraatti ilaalanii immoo akkam ta'a jedhaniis warra gaafatan argeen jira. So biyya kana keessatti, dinagdee biyya kanaa keessatti yaa'ii kanaan kanan arge wantoonni nuti arma dura waa'ee dinagdee beennu, wantoonni nuti arma dura waa'ee daldalaa beeknu akka armaan dura hin jirretti jijjiiramuudhaaf akka ta'an argaa jira. So maalii gaa jirtu? Hirmaachuudhaaf qophiidha. Gabaa gara keenya dhufaa jiru kana keessatti hirmaannaa gara adda addaatiin hirmaachuu dandeenya. Gara tokkoon investara taanee qooda dhaabbilee mataa keenyaan bitannee birrii keenya xiqqoos taatu walitti qabannee qooda bitachuudhaan dhaabbilee sana keessatti bu'aa buusan isaan waliin qooddachaa gara tokkoon yommuu hirmaannu, gara biraatiin immoo gabaan kun gabaa haaraadha. Seektara guutumaa guututti yeroo duraatiif gara hojiitti galuudhaaf deemu. Gabaa kana keessatti hojiileen adda addaa jiru. Hojiileen daldalaa jiru. Hojiileen investment baankii jiru. Hojiilee 15 ol kan ta'anitu gabaa kaapitaalaa keessatti uumama. Abbaan taayitaa gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa
hojiilee 15 ol ta'aniif ayyama laachuu eegalee jira. Isaan kana keessattis namoonni hirmaachuu danda'u. So, isin qophiidha? Qophii ta'uu keessan gaafii wanta isinitti ta'e yaada keessan immoo mee comment section irratti naa barreessaa. Ani viidiyoo kana kanarraa asuma irratti xumure. Like if share gochuu, channel kana subscribe gochuu akka hin irraanfanne isin affeeraa. Guyyaa biraa sagantaa biraatiin haga wal arginutti nagaan naaf turaa noof galchaa.